Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaayi. Akkasuma lakkoofsa bilbila kiyyaarree kan na gaafattani dhumarra isiniifan dubbadha. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha isiniin jedha. Baga nagaa qabaattanii laayik sheer gochaa koottatii ol seenaamee. Viidiyoo hojjechuudhaaf haala mijataa hin qabu ture. Akkuma dursa isiniin jedheyyuu ani nangalaarra waan hin jiruuf baay'ee biizidha. Innaa waa tokkoon dubbachuu barbaade mucayyoo na bukkeetti argitan tana. Ishiirraa waa tokko dubbadha mucayyoon tuni. Lubbuun jiraattee fi jirtii fi hin jirtu ishii waan ittiin adda baafadhe hin qabu. Garuu waa tokkoon isiniifillee waan barnoota ta'u. Barnoota ta'uu gaasiniin jedhu rabbiin keessan akkasiin kadhattan qofaafan dhaamsa xiqqoo isinii dabarsa. Viidiyoo kana mee laayik sheer godhaa, laayikii godhaa hiriyoota keessan baay'ee bira haa ga'u isiniin jedha. Kalee galgala otoo ijji koo takkaa otoo walii hin qabatin otoo irriima jedhaan kan natti hin naanna'inidha kanan ani bule. Ana baay'ee dadhabee hojiidhaan baay'ee dadhabee yeroon jedhuun dadhabee gadan ciisedhe anumaa gadi ciisee. Kushiinaa keessaa singarramu qodaa minaamina otoon hin kaasiin dadhabe boruun dhiqaa edee dadhabbii firriiba naqabe jedhee tanan ka'ee seenee anumaa gachiisee obboleettiin kiyya tokko karaa misee jara. Inarratti dawwaltee inna yeroo dubara ta'uu ishii beeknan hin kaase beektu. Halkan yeroo sana silaa hin kaasu ture nan kaase. Gaafan kaasu viidiyoo naa ergite suura naa ergite qaanattaa softee bicaawwan kun beeruutiin keessa jirti jettee waarrattee yeroo ishiin natti ergitu. Akkan gadi qabee baneenan dhugaa waaqayyooti jechaadha. Ani viidiyoo obboloota kiyya dhugaa waanuma barbaade iyyuu yoo ta'e waan akkasii walirratti hin erginu kan du'e waan ta'eef kan jiruuf immoo bakka haan jiruuf dhaamsa dabarsuudha. Mucayyoon tun garuu kanarraa haftee waan hin jiraatti jedhee yaadu tokkollee hin qabu. Reefu kan dhufte reefu ji'a lama guutte jedhanii ji'a lamarra waan jirtu miti. Innaa suuraa ishii mataa ishiitii bichaadha kan beekamu. Fooqirraa of darbitee duute jedhanii lakkoofsa bilbila ishiillee naa kennanii lammaffaa immoo ani baasillee kennan. Jarittiin homtuu na jalaa hin kaasanii. Ani hospitaala tirree jedhanii hospitaala sanis lamadha jechaadha naaf kenname homtuu namni takka bilbila hin kaasu jechaadha. Bilbila hin kaasu. Innaa gara wasaappitiin immoo bilookii na godhanii maaf akka ta'e hin beeku. Akkatti baanu malee akkatti galluuni waaqayyoon harka jira. Mucattiin tun akkuma keessan hojjetachuudhaaf biyya Beeruutiin kana keessa kan dhufte reefu baname waan ta'eef biyyi kun immoo waan asitti ishii qunname kan hin beeku. Isheen fooqirraa otoo manyuu qulqulleessitu kuftee jedhaniiti kan dubbatan jette mucayyoo goddanyaa ishii kaleessanas bilbila isaanii naa ergite. Suura ishii sanas naa ergite jechaadha. Fuulli ishii kun hundi isaa hin jiru dhiiga malee jechaadha. Mataa ishii bichaan mul'ata eenyummaa ishii hin ibsu jechaadha. Garuu immoo ani kanarraa haftee namni kun hin jirti jedhanii gaafachuu osoo hin taane reeffadhuma ishii sana akka maatii ishiitiif gashan qofadha. Garuu kanayyuu bilbila nama jalaa hin kaasanii. Waa tokkoon dubbachuu barbaade obboloota koo. Ana zaniin hirriiba jedhan sirumaa natti hin naannofne. Otoon akkaatti hiqe nan boo'e dhugaa rabbii nan boo'e jechaadha. Otoon boo'e otoon as garagaruu otoon achi garagaruu hin bule jechaadha kaleessa halkanii. Dadhabbiidha kan arge baay'ee tokko yaa carraa ijoollee keenya yaa shamarran keenya waan baay'ee natti dhagahame beektu kaan isaanii otoo bakka gaa'elatti irree hin galiin maatii keenyaaf dabarsinanii kaatanii dhufanii akkasitti du'aan lafarraa deemu. Lammaffaa kaan isaanii immoo warri ijoollee kiyyan guddifadhanii kaatanii ba'anii immoo carraa isaanii akkas taate hin jedha. As naannessee otoo imimmaan koo dhuguun bule kalee galgala. Innaa obboloota kiyya waan tokko isinii dhaamuu barbaade adaraa keessan akkuma amantii keessanitti waaqayyoodhaan kadhadhaa. Waan hundumaa kan dursu kadhatadha. Kadhadhaa du'aayii keessan godhadhaa. Yaa Rabbi yaa isa nagaadhaan na baaftee nagaadhaan na gashi jedhaatee yeroo hundumaa gara isaatti iyyadhaa. Onlaayinii minaaminarra deemtanii viidiyoo tokko laaltanii waan sammuu keessan cannaqu laaltanii. Wantoota adda addaa tokko laaltanii warrattanii keessan hin cannaqamini hin boo'inaa isiniin jedha. Ani kalee galgala mimmaan kalee galgala buuse sana ani odoo abbumti barbaadee du'e akkasitti hin boo'ni garuu akka addaatti hin gaddeessi isiniin jedha.
wantoota akkanaa arguu dandeessu waan ta'eef mucayyoo tanaa amma waan bira reeffa ishii hafaa otoo nu gashanii naamna naan jedhanii garuu isaan bilbila hin kaasanii duutee koottaa reeffa ishii fudhadhaa jedhan mana tokkotti qayyaramtee warratte tamanootti guyyaa tokko akka har'aa dubbisteet akka boruu bilbila ishii cufaadha deengada dubbiste jedhan kaleessa immoo bilbila ishii cufaadha irratti dawwallaan suura kaasanii too ishiin duutee jirti jedhanii warratanii fuulli ishii muluun dhiiga jechaadha. Eenyurraa kufte namni kufe tokko ani kanan na dhibe waa tokko na dhibe beektaa irratti maxxansuudhaaf seerree eenyu naan iyyamu dhiiga waan ta'eef akka malee dhiigadha. Keessi keessanis immoo miirri keessa siin caba. Ani dhugaa rabbeechaadha. Aniyyuu amman gaddeeffamman cabe natu beeka. Innaa micayyoo tana fuula ishiitiin adda baafadheeni garuu fuula xiqqoo mataa ishiiti malee fuula miti jechaadha. Namni fooqirraa kufe jechaadha ijoollee baay'eedha kan fooqirraa godoo as addaanii kufanii mataan isaanis yaa ta'u lafa isaan itti kufan sanitti hiikoo kan suura kaasanii poostii godhanillee malee algaarra ciibsanii fuula ishii sana bichaa dhiiga bichaa sana kaasuun maalidha? Algaarra ciibsan fuula kaasan hospitaalan fakkaatu obboloota kiyya dhugaa rabbii dhiiga mica'oo kana garuu waaqayyo haaloo du'aa falmoo. Waan na dhibe jechaadha. Bootaan isaan irra ciibsan boota bareedaa wayiiti. Kan isaan irratti suura kaasan. Micayyoon tun immoo maaliin duute namoonni fooqirraa hojjetanii fooqirraa kuftee duute jedhan obboloota ishii immoo baay'ee isaanii bilookii godhan jechaadha warra micayyoo kana hordofuu reeffa ishii fudhadhaa jedhaniitu immoo bilookii godhan. Kanaaf akkasii isiniin jedha yaa obboloota kiyya nagaadhaan sin baase nagaadhaan sin nagashu waan hin jedhus waan takka illee hin qabu. Adaraa kadhatuma godhadha. Ani viidiyoo in hojjedhu bakka jedhee tana murteeffadhe ijoollee keessi koo maal seetan na cannaqamuu qabe dhugaa rabbii jechaadha. Na cannaqamuu qabe dhugaa waan akkanaa kana argu na cannaqama deebi'ee immoo yeroon boloonni koo lafa rakkoo isaanii jiran wal qabuun illee gaariidha kanan jedhu keessan gala. Amma barbaade yoo ta'e amma du'aatti iyyuu ijoollee kana wal gargaaruu qabna eenyu wal malee maal qabna kan jedhu dhanna keessa jira. Kanaaf akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa micayyoo dheengadda viidiyoo hojjedheef sana micayyoo warra jalduu sana jechaadha lakkoofsa bilbila kiyyaa qabadhaa isinittan himaa himuurraan dubbisaa lakkoofsa Itoophiyaa jechaadha 25 19 23 11 26 34 25 19 23 11 26 34 kanaan bakka kanatti lakkoofsa gadi qabdanii qabattanii dhuftanii na dubbisuu dandeessu jechaadha. Mucayyittii sana hin gargaarra obboloota koo ishee odoo ishiin hin miidhamin jechaadha. Kun akkaatti miidhamtee reefa illee namatti eenyuun jedha. Kanaaf firiijii gashan ta'uun waan san beekan. Ani waa'ee mucayyoo kana waan tokko naa galuu dide jechaadha. Kanaaf ishii jirtu sanaaf immoo akka dhaqqabnuufi gargaaruu isiniin jechuun barbaada. Mataa kona dhukkuba dhugaa rabbii danda'inaa sa'u kanarra yeroo gaarii naaf qabaadhaa viidiyoo biraatiin amma walitti deemu taanu viidiyoo biraa akka tanu jedhuun qabu baay'ee biizidha. Waaqayyoon kadhadhaa daraa keessan du'aayii godhadhaan siniin jedha yaa obboloota kun nagaadhaan sin baase nagaa sin agashuu baay'ee turtii gaarii.